Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo. Alhamdulillah ani naga kooti nageenya kii kan jaalalaa hun kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu namoonni iimoon keessan beeksisa garaagaraatiin isin eessu yookiin ilaana garaagaraa isinitti fidee isin jeequ haala iimoo beeksisa garaagaraadhaa hin qabne yookiin ilaana garaagaraadhaa gonkumaayyuu hin qabne daawuloodii godhatanii itti fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyyaa iimoon yeroo ammaa kana jechuudha beeksisa garaagaraatiin nama hunda jeequutu jira jechuudha. Akkasuma gurubbiilee garaagaraatiin jechuudha voice club kan jedhaniin tokko jechuudha. Osuma itti yaadin itti singashee jechuudha baay'ee tokko nama baay'eetuun gurubbii saniinis beeksisa ilaana garaagaraatiinis jeeqamee wajjin cinqamaa jira yookiin wajjin rakkataa jira jechuudha. Iimoon kun nama baay'ee akkasitti rakkisaa jira jechuudha. Keessattuu gurubbii san jechuudha osuma itti yaadin isin gasha kanuma namni keessa wacu yookiin kanuma namni keessa haasa'u argitan jechuudha. Isin galee eessa akka dhufe gurubbii maal akka tahe namni beekullee hin jiru jechuudha. Isin galee kanaafuu warraan tanaa iimoo ajaa'ibaatiin isin barsa jechuudha. Kan beeksisa tokko ofirraa hin qabne kan gurubbii garaagarallee isinitti fidee isin hin jeeqne jechuudha. Isin galee egaa daawwattootan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhufta jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii san kilik itti godhaadha. Achi booda ool kajeturra kayyadhaadha. Barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha waan isin baradhaadha. Waan gaaffii isinitti immoo komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenya immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatanaadha. Egaa gaman waan hanga warreen dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa iimoon har'a isin barsiisuu deemu iimoolaayitii kana jechuudha isin galee iimoolaayitii yeroo isin jiru iimoolaayitii isa pilaastoorii keessa daawuloodii godhan akkasiin jechuudha inni pilaastoorii keessa daawuloodii godhan akkuma isa kaanii ilaana garaagaraa yookiin beeksisa garaagaraa qaba jechuudha akkasuma gurubbii sanillee qaba jechuudha gurubbii nama jeequ sanillee jechuudha isin galee kun amma intarneetii keessaa kaniin daawuloodii godha jechuudha beeksisa garaagaraallee tokkollee hin qabu jechuudha iimoo qulqulluu jechuudha isin galee fakkeenya irra galee sana agarsiisutti yeroo haala kanaa irra galtan jechuudha namoota chaatii walii barreessitanii fi akkasuma masarratti suuraalee garagaraadhaa suuraalee namaadhaa istoorii namaadhaa isinii fide jechuudha isinii galee gonkumaayyuu ilaana hin qabu jechuudha waan tokko jechuudha isinii galee asirra amma kontaaktii sanarratti yoo dhoonne lakkoofsuma bilbila keenya irratti sachalame fida malee waan tokkollee hin fidu jechuudha. Namoota chaatii walitti barreessitanii fi namoota lakkoofsa jalattanii qabdan qofaadha isiniif jechuudha. Ilaana tokkoon qabu gurubbii garagaraatiin gurubbii tokkoon isin hin jeequ waan tokkollee isin hin jeequ jechuudha isinii galee. Amma fakkeenyaaf iimoo kanarra yoon galee isin agarsiisa jechuudha. Iimoo beetaadha kun jechuudha. Iimoon aatii sunillee akkasuma iimoo beetaati jechuudha. Garaagarummaa tokkollee hin qaban jechuudha. Kun amma yoo irra galle haala kanaan ilaana garaagaraatti namatti fida jechuudha isin galee. Ilaanni kun sekondii 30 yookiin sekondii 15 hanga sekondii san lakkaa'ee fitu eksii sanallee dhoonnee keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha isin galee. Baay'ee tokko nama baay'eetu haala kanaan rakkachaa jira jechuudha. Isin galee. Amma fakkeenyaaf gurubbiin silatti isin hin jeequ jechuudha as kennu jechuudha. Kun amma asirratti yoo tokko irratti doonqodhaan tunne jechuudha. Xawwaalee namni haasa'uu eegala jechuudha. Kun amma kun guutuun gurubbii jechuudha. Bakka dhufe hin beekne eessa akka dhufe gurubbii maal akka ta'e gurubbii bakka dhufe hin beekne tun as keessa jira jechuudha isin galee. Fakkeenya amma tokko irratti dhahee isinatti agarsiisu. Kun haala kanaan gurubbiilee baay'ee isinitti jechuudha. Nama baay'eetu nama gurubbii kana keessa jechuudha. Nama eessa akka ta'e nama akkam akka ta'e namni beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Akkanumatti haasaa bulanii akkanumatti haasaa oolan jechuudha. Odoon qoraan yeroo tokko irratti dhootan jechuudha isin galee. Haalli itti keessaa baatullee haala nama cinqu jechuudha. Fakkeenya amma odoon qoraan asirratti amma radda isinitti agarsiisu jecha haalli itti keessaatti bahanu haala baay'ee tokko nama dhibu jechuudha. Kun waan amma sagalee gadan qabe malee jarri haasa'utu jira jechuudha isin galee akka sagaleen isaa isin hin jeeqneef hanga qabe malee jechuudha. Ammallee asirra yoo bunne jechuudha akkasumatti argitan jechuudha. Gurubbii gargaraatti argitan jechuudha isin galee. Fakkeenya ammallee nama tokkotti bilbiluudhaaf yoo yaalle jechuudha amma kun tokko irratti yoo bilbille haala kanaan beeksisa isin fide jechuudha. Haaluma asirratti argatan kana jechuudha. Dingat harka isin buunaan kalaas bakka biraa keessa hin gashaa haalli itti keessaa baasan hin jiru jechuudha. Hoggaa diimaa irraa dhawtanis akkanumatti isinii fide jechuudha. Isin galee haala kanaan beeksisa garaagaraatiin baay'eetuun iimoo kanaan waliin rakkachaa jira jechuudha. Kanaafuu iimoo laayitii kana daawuloodii godhatanii jechuudha. Kan waan tokko of keessaa hin qabne kan waan tokko isinitti hin finne ilaana tokkollee isinitti fidu jeequmsa tokkollee hin qabu jechuudha. Iimoon kun iimoo firiidha jechuudha isin galee iimoo waan tokko ofirraa hin qabne jechuudha. Iimoo maallaqaan bitamu jechuudha isin galee.
Anam internet keessa kan download godhe imo kana essa download godhanna essa kan buufannu yoo jettan jechuudha channel telegram kiyyarraa download godhatanii banattanii itti fayyadamtan jechuudha sidii gale anam kan ofirraa balleessuuf jechuudha maaliif jeequmsa malee bu'aa tokko hin qabu jechuudha masana dawwaki malee egaa daawwattoota kiyyaa linkii telegram kiyyaadhaa social media ni fayyadam hundarraa ni argatan jechuudha akkasuma linkii isaadha commenti awwala jalaan isiniif ka'a description box jalaa isiniif ka'a linkii san irratti dhaati joon godhaati seenaati dabalamaati imo free kana download godhadhaati itti fayyadamaadha jechuudha egaa daawwattoota kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatamu like share waliif gochuun dagatinaadha barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma